me enyu nami qophaa'ee jiru isinoo walitti inaafan keessanoo falaa sagayar fi intana walin jaalatani abalu walin jaalatani lagaan ganda wal qoddani wal fixani Jawar Mohammed obbo Baqqalee Garbaa Amerika turitti fuudhee deeme waan inni godhe beeka walii keessanoo jaalatani walii keessanoo simatani kan isinin tokko godhe isinitti himu diina waloodha jettanii obboleessa keessan maqaa baaftan diina waloo keenya dhanni inni diina keenya Abiyyi diina saba Oromooti diina Amaaraati ettan ammoo Amaara fixuuf jedhettan Tigiree fixaa jira jettani anoo bagan hin tamaarin eeggan akka keessaniin haasaate yoo bagan nama tamaarin ta'in ergan akka keessan kanani diddiga ta'eemo eeggan akkasin haasateemo maal yoonattafi maal nan yoonattafi maal laa godha akka kanan ajuuzaa ta'a akka kanani obboleessa korratti ka'eeni warruma kaleessatti duulaa turtaniif daanyaa taataniif xabaqaa taataniif profeesaris keen doktor Abte warruma kaleessa biyyaa isin ari'ate wajjinitu deebitanii obboleessa keessanii laa kunoo kana godhe maaliif akkas nama qaanessitu anoon tamaaru bakka hin tamaaru dhugaan yoo anillee tajaajilaadha yuudha barumsa sa biyya lafaa keessan politika keessan hin qabu anisuma amma akkuma bilbila kanaatti ilaala waan hunduma qaxxitaama nana Yisaaqiini qaxxitaama yoo dubbatan malee naan galu qaxxitaama haasofna na wajjin malee ani zuuriyaa ximximii politika tamaarii miti ani politika sin dubbadhan garuu walii keessan wal nyaachaa barabaatanii hunda keessan kan miidiyaatti deebise isinitti himu hunda keessan gurbatti kanatu miidiyaatti isin deebise teedii maafareeoch Jawar Tayyee Danda'a kaleessa wajjin bukeessaa oolte ishii isumati kaleessa dubbattetu sirriidha Tayyee afaan kee qabadhuu ta'i gaafa miidi bakkee baatee jirtu dhaggeeffatta miidiyaa koo kana isuma kaleessati Abiyyi Dr. Abiyyi hojjettetu sirriidha ani isa kana natti mul'ata sirrii immoo miti mini afaan kee cufattee teessa qaxxattee afaan kee cufattee teessa xabaqaa Amaaraa taatee baate xabaqaa Tigree taatee baate kaleessa maal jechaa turte maa saree taata maa digdigdee kee deebite arraabda maa saree taata eenyu keessa warri biyya alaa jirtanii diyaaspooronni kuni warri profeesariidha minaaminiidha ofiin jettanii daawon gadi bu'aa kufaa nu dura badaa nu dura nu fayyadaniin beettanii nu fayyadanis bishaan liitirii tokko saba Oromoof birrii walitti awwaaxatanii bantaniin beektan Boorana yeroo beelee gargaartanii beektan Wallaggi yeroo beelee gargaartanii beektan gargaarsa tokko goofandimii tokko walii galtanii leebanuu hin dandeessan akka warra jara waan tokko sumunii tokko bishaan dhugaatii bishaan buddussee tokko ilma Oromoo haadha hiyyeessaa Oromoo bantanii beektan qamadii kuntaala tokko bittanii beektan birrii walitti sassaabdattanii yuunivarsiitii maalirraa hojjettaniini onlaayinii kanarraa hojjettaniini waan tokko Jawaaris bishaan buddussee tokko saba kana baaseen beeku ani saba Oromoof kan qabsaa'u isa Oromoof dhiigaa jiru isa cabaa jiru isuma Abiyyiitu qabsaa jira isin miti isuma isin bineensa jettan kana wayya isuma isin kunoo akkas godhe Amaara fixaa jira akkas godhaa jira baga warra tibiqaatiin qabne ariyaa jira ammayyuu hin ariyaa mana waajjira mootummaa keessaa kana hin ariyaa hunda ishee warra biqaatii qabdu mool galcha waa'ee keessa waan goonu hin qabnu bakka anamma diina tokko isinitti ta'e diina isinitti ta'e Abiyyiitu inaaffaa qabdu Abiyyi irraa hundi keewu mee Oromoo tasgabbaa yaada waan kana waan jarritti biyya alaa jirtu kun nutti fidaa jirtu kuni annan sodaadhe walii ishee waliin galtu walii ishee akka shunkurtii wal biyyattis galtanii wal fixaa turtanii biyyattis deebitanii wal fixaa turtanii galaa hidhaa biyyi isinii eeyyamnaan galtanis wal fixanii aangoo fettanii wal fixanii muudamuu barbaadanii wal fixanii biyya alaatti immoo deebitanii takka Tsaggaayee wajjin takka eenyu wajjin wal nyaattanii Jawaar walitti fixxe walitti naqxe
ofishe birrishe bileen ratateetti isheen amma kana booddee addunyaarraa nuftee shaampiyoonii addunyaa laalaa taznaannate jiraatti Jawaar birrii guurtetti ijoollee ma arsisi komandoo itti waan at Ameerikaatti hojjette beeka arsii ma mee shirkaa ma bishaan buddusee tokko baasi Jawaar birrii sassaabde biliyoona baattu qabsa mee bishaan ma baasi bishaan buddusee tokko baasi qeerroo sajjettuuti mee baasi walitti deebinanus sanadii waliidhaan walitti deebina afaan keessan qabadhaa ta'a dokteriin kee profeesariin kee eenyu kee adabadhu taa'i gadi taa'i beekumsi kee nuun fayyadne ala kee fayyaddeetta bakka ala kee hojii achuma jiraadhu ala kee fayyaddeetta hundi kee ala kee fayyaddeetta bakka nu waan nu fayyaddan hin qabdani isinii warratti nuyi qulqulluudhatte warratti biyya alaa teessee wal nyaatte wal fixaa jirtu dokter profeesar intin an tamaaruu nattaafu bakka nan dhiise timirtiis nan dhiise bakka ajuuzaan ta'u akka keessanani tamaare yoo tamaaraan akka keessan ajuuzaa ta'u taana ammoo maaliif booko anillee wangeelan baradha iyyuudha wangeelillee ajuuzaa naman godhu niquu nama godha wangeela baradhaa isin wangeela online amma intini bane isin barsiisa profeesaris qeera gabbisaa eenyu kee online bane isin barsiisa hunda kee warra biyya alaa keessa teessanii saba keenya baxabbataa jirtanii wangeelan isin barsiisa hunda kee kanarraa kan hafe ajuuzaa maayyimii taatan maali tasgabbaa taayye gaafa baatu dhaggeeffadhu zem isin immoo warri amma abiyyi irratti kaatanii bishaan buddusee tokko banaa biyya keessaaf kan biyya keessaaf lolu jira kan biyya keessaa dubbatu jira ajuuzaa buchaa taatanii dokter abiyyu manaa wayyanaafoo kiristoosi anamma waa sargadheen beeku naa dawwaleesin beeku naa waameesin beeku utuu na waame mana naa laateen itti tola utuu na lafa naa laatanii waldaatti hojjedhen itti tola naa dhugaa dubbachuuf taana ani biltsiginnaa dammoo kaadiree miti ani dhugaa naasaa utuu dokter abiyyi na waame mana naa kennee lafa naa kennee moo natti tola dhugaa dubbachuuf taanaan gatiin kana dubbadhe mini eenyu keessan utuu waa'ee dokter abiyyiin hin beekin hin dubbachaa ture beekaani dokter abiyyitu muummicha ministeeraan ta'in hin beekaani baay'een foloo godha baay'ee waa'ee isa dubbachaa turen waggaa 10 waggaa 9 dura dhaqaa faayila koolaala har'ani faarsee bulaa miti ani ዶክተር አብይን በጣም ወደዋለሁ በጣም እከታተለዋለሁ የዛሬ 10 ዓመት ይውድና ፋይሌን ጀግና ነው ጥሮ ግሮ የመጣ ሰው ነው ዋጋ ከፍሎ የመጣ ሰው ነው አደንቀዋለሁ መንገዱን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ኡጋዋ ቀዮቲ ኡጋና ማዶክሱ ስሪሚቲ